keessa gartee harkeetiin dhimma Oromoo Oromiyaa irratti allaagatu barbaadu as falligim. Faannoon dhimma faannoon hojjechaa jirtu kanarratti warri faannoo faana dhaabbatanii Abiyyi irratti duula banuu barbaadan. Kalee TPLF waliin irratti duultan sirriidha jettanii. Yes, aaruun hin mala dhimma Jawaar fa'a. Hadha hoo maaltu isin aarsa? Hadha hoo eenyuun lola? Eenyutu eenyurraa bilisa ba'a? Uummanni Oromoo paartiin kun humna qaba. Paartii humna qabutu diina afoo dhaabbachuu danda'a. Amaaraa afoo namni dhaabbachuu danda'u. Fakkeenyaaf ABO'n jibbite naan jedhina waggaa 7 keessatti lolean. Mee ABO'n faannoo qofa afoo dhaabbachuu ni danda'amu hin danda'u. Uummata dhagaa hin dhaga'u. Gorsa uummataa dhagaa hin dhaga'u. Uummataan deemaa hin deemu. Paartii kanaan araaramuun, paartii kana deeggaruun diina Oromoo cabsa tokkummaa Oromoo labsuun bareedaadha. Maaliif bakka humna qabu tana keessatti ijaaraman malee namtichi misaa'ila hidhatee bara. Afrikaa. Tajaajilte misaa'ila takka Afrikaa keessa hin ejjatin hidhate Abiyyi Ahmad Ali. Meeshaa lolaan Abiyyi cabsinaan kijiba hin dandeettan. Lolaan Abiyyi hin cabu Oromoo illee irra nama dhiisu maaliif diina Oromoo afoo dhaabbachuu kan danda'u Abiyyi qofa. Sila kana ta'eef Abiyyi jechuun militarii politikaal saayinsiidha. Namni militarii politikaal saayinsii dandeettii yookaan barnoota akkasii qabu uummata Oromootiif barbaachisaa. Uummanni Oromoo karaan isa baasu paartii tana wajjin dhaabbatee tokkummaa Oromoo achi keessan labsee diina ofii caccabsuu kan danda'u kanaani malee ABO'n faannoo fi badhaadhina walirratti qabseetiin uummata Oromoo bilisu. Gana qalamuu barbaannu yunuti si jammar Itoophiyaa abbaan biyyaa Oromoodha ka jenne abbaan Itoophiyaa kana Oromoodha. Okay, kayu dubbatume kayu dubbatu sanyitti yadiidama. Hayyee ani wanti natti fakkaachaa jiru uummanni keenya wanti hin galleef jira jedhee yaadame sun waan Muniira meesh mute godhe. Wanta taayyeen gochaa yaa wanta taayyeen gochaa jiruu fi wanta taayyeen gochaa darbe waan inni gochaa turellee wanta beekamatti hin fakkaanne tokko hirrisaan keenya wanta ta'aa turee fi wanta ta'aa jirullee waan takka waan galeef natti hin fakkaatu. Har'uma ka'anii taayyee namti jaa afaan tokkitti gadi bahee dubbate. Oromoof yaadee miti Oromoon dhuguma akkuma Mahmud dura jedhe Oromoon yeroo du'aa jiru waggaa 5 guutuu yeroo gadi bahee waan takka dubbateera. Akkatti inni Jawaar irratti muudii qabachaa ture hundi keenya ni beekna. Kan natti fakkaatu kan akkatti girrisaan faana girrisaa jiru kan warra amma reef kana gara miidiyaa kana dhufe natti fakkaata. Otoo waan taayyee gadi fageenyaan ilaalanii beekan ta'e nam takka taayyee faana taayyeen saree dhugaa rabbiin sin jedhe taayyeen namtoon ta'e taayyeen sareedha. Oromootiif waa takka wanti ni godhes hin jiru. Saree nuyi sajaalta bo saree isaa gaya sareen bar mana bultii bar mana soofarra bultii sareen biyya faranjii kanatti hin beektooti. Nama olitti akka qabamtii bar taawileetee dhayitee tooyileetetti fayyadamtii. Uffata qabdii irraa miicanii shaaworii galchanii eessaa walit dhufa sareef taayyeen walitti hin dhufan walitti hin fidini saree Itoophiyaa jedhi malee saree biyya Awurooppaatitti hin dhufu. Taayyeen amma uummata Oromootiif boo'u otoo uummata Amaaraatiif boo'ee jaalattanis jibbitanis. Maameen qabsaa'e qabsoon Oromoo har'a karaa cufaa hiriira ba'a jedhee ABO'nis hiriira waameen qabu KFO'nis waameen qabu ABO'n karaa nagaallee akkuma jiru sanittuu namni waameen jiru. Oromoon tokko gabbee waa'ee Abiyyi dubbataa jiru warri qawween taaggalaa jira san araarri akka buufu uummanni taaggalaa jira inni ammoo kan dhukkubsatee qabsaa fi jiru Oromoo fi midhama faannoodhaafi qabsoo faannoodhaaf qabsaa'u inuman dhiifne mata akka nuti gowwaan tokko naayyuu malee suni asii dubbannu ijaa dhugaa beeknu dubbanna malee yookaan nuti bilisiginaa taaneef yookaan qarshii nyaannee miti nuti uummata nama hojjetatee ofirra darbee beeta saba keenya bulchaa jiru adasinitti himnaa nuti cinkota gitti arganii garuu dhugaan uummata kana nu guba dhugaa ijaa beeknuuf aarree dubbanna malee waa biraatiin isinii haa galu taayyeen Oromoo guyyaa guutuu gadi baasee gurgura dhageessan dhagaa girrisa isin girreettu waan tokko qabatanii girrisuu malee waa takka duubatti deebitanii maaltu maal ta'e eessaa bahe akkamitti dhufe waa takka wanta isin ilaaltan hin jiru ilaala dhaabbadhaati luka lamaan dhaabbadhaa ilaala nuti kan baanee kan dubbannu quuqama uummata kana. Guyyaa guutuu guyyaa salaata si gurgura taayyee danda'a kan jedhamu sareen sun jechuudha. Nama miti jala hin fiigina dhugaa hin se'ina dhugaa rabbiin sin jedhan. Sammuu keessan tagaddaa gaafa Oromoon haga kana du'aa jiru gadi bahee waa takka dubbateera. Yoo inni siltaan yoo gadi bahee waa takka dubbate malee wanti inni uummata Oromootiif yaadee dubbate akka illee hin jiru sin yaa galuu dhugaa beektan. Dhugaa rabbiin sin jedhan. Ani yaan bilisiginnaas miti deeggartuu qaama kabiyyuu miti. Deeggartuu uummata garuu nan deeggan. Wanta Oromoo namni keenya bar hin beeku bar. Ila waan ta'e beektanii dhiifama amara lorda yeroo takkan dubbadha. Nuti waan kalee dabarsinesi waan diin wajjin kokkee wal qabaa turre hadhoofne hadhoo qabsoo keessa turre hunda beeyna.
waan kalee taayee qabsaa'ota keenya kasaba kanaaf guyyaa takka aarsaa otoo kafalaa maayidhaatti dararamaa turan baqqalaa fa'aa dararamaa turan maal jedheen beektanii waan kalee darbisa yaadataan jiru nuti warri cuukkoo nyaachuu barate jedhe cuukkoo garaa ofii keessaa ol deebisaa cuukkoo san nyaataa jiran jedhe jawaar fayyadamni lagannaa nyaataa goonaan kana hunda yaadannaa nuti kana hunda dagannee miti arra kaa'insa kana maraachee akkana isa haasofsiisu tokko hinaaffaadha yookiin aangoodha malee jaalala Oromoodhaaf saba kanaaf qabsaa'ee qabsaa dhugaa ta'e miti. Jibbaan inni Shimallis Abdiisaa balleessuuf karoorfatee ture. Shimallis hin dadhabnaan Abiyyitti ka'e. Malee wanta waa'ee Oromoo osoo barbaade falmata. Osoo waa'ee Oromoo barbaade Oromoo qabsaa'uu barbaade taayyeen gaafa Hacaaluun buusan ummata Oromootiin dabalamee jaalala Oromoo qabuufis gootummaa isaallee saba kanallee akka jaalatu sila gaafsan godha ture. San bira dabree sanuu dhiise qabsaa'ota Oromoo saba kanaaf jecha aarsaa qabalanii Hacaaluun jecha hidhaman irratti duula inni geggeessaa ture. Ijoollee har'a miidiyaa banattee yoo ta'e malee hawaasa guutuu beeka jechuudha. Qabsoon har'a taayyeen godhaa Kana ajaa'ibsiise bare Ahmed shanee inni kalee arrabsaa ture kalee shaneedha arrabsaa ture ganamaa galgala barreeffama inni laaqoo akka daa'imaa har'a eessaa dhufe goonni kun eessaa as baheedha kan gorrame har'a jaalallee jibbinee illee nuti kan faana deeggarruu qabnu nagaa uummata Oromoo barbaanna haadholii Oromoo akka hin boojjifne hin barbaanna karaa nagaatti amanna qawwee haa dhaabbatu jennee ganamaa galgala immaan keenya xururachaa jirra malee paartii tokko waan deeggarruu qabnu nuti. Ummata nagaa ummata jira nuti paartii nu kafalullee hin jiru miskiinummaa ta'een iyyina yeroo hunda Ahmed fa yeroo baay'ee ilaala ganamaa galgala birriin isaan kennamu naafillee hin kennamu hedduu namoonni kennamii birriin kennamee jiraachuu handa nagaa ummata keenyaa barbaanna haadholii keenya maa boojjisan gaafa ummanni jechuudha amma ummanni shawaa kaabaa gaafa ummanni sun dhume eessi gaafa san dubbanne bari ummanni shawaa kaabaa naa meeqa dhume gaaf kana hin dubbanne arra eessaa dhufee taayyeen akka eessa ta'e goota jettanii ijjita as gubbaa girisaan nu iiti. Godamaan Kiristaan Taaddalaa wajjin mana hidhaa seenuun faannoo fidhamee bara waa'ee Oromootiif miti kaleessa silaa Jawaarii wajji mana hidhaa seena Baqqalaa wajji Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wajji Jaalabdii Raggaasaa Daawit lammii beenyaa mana hidhaa jiranii guyyaa takka fuula takka jecha takka si barreessee beeka. Yaa uummata miskiin taayyeen rakkina biraattuu jira akkuma isin hin jenne guruppii hangaasaa guruppii taayyee qabsoo isaan duraan deemantu har'a lubbuu isaanii irratti dhufe boota deemanii tasiittu tana caala siin dhadhanii ta harkaa qabanuu dhaban taayyeen baga bakka kalee isaatiif deebi'ee mee Muniir itti fufi. Yaadni keessan hundi takkuma nuti yaada fallaani keessummeessitan moo ni dubbanna bakka. Laalaani keessummeessina malee waa takka rakkoon qabu yaada abbaa kamituun keessummeessina nuti waan silaa jennu jenne hawaasnis waan isaa ta'uun beekaa yaada kee waan si dhagame dubbachuu mirga keeti. Nini raanfamee warra yaada sodaattuu sisee galatoomi. Irra deddeebitanii nama shanii jahaadhaan dubbattanii warri komantiinis falmaa jira akkasii bareeda dimokiraasii jechuun kana. Kerraa kanaa kennuudhaaf galatamu Profeesar Sigoonii jirra doktorummaa sirraa kaasnee gama Profeesaraa guddisnee turre. Profeesara doktorummaa Profeesara baranii maaluma Profeesara malee doktoran turre duruyyuu. Akkasiisa doktorummaa. Laala akka doktorummaa hin qabnu nu Profeesarummaa maan turre. Tamam Profeesar Ahmed Galatoomi waliin ijoo barbaade. Taayyee namni deeggaraa jiru yaada isaati yaada taayyee deeggarra miti yaadni inni amma ja'a jiru kuni nagaya kan fedhu woboon nagaya barbaada kan nagaya hin barbaanne Abiyyi Ahmedii je dhugaa jirtu lafa kaa'e ani amma taayyee deeggareetii sanuyyuu maaliif akka jedhu yaada kiyya na fiqisiise garuu gaafa qabsaa'onni Oromoo isa dura dhaabatanii jecha kana jedhan maan jedhini har'a faannoo wajji jedhere. Na dhaggeeffadhu faayya. Yaa kaanuuf miidiyaan nu harawaa miti qabsoolleen nuuf harawaa miti. Nuti rakkinni keenya taayyeen kaleessa qabsoo karaa nagaa mootummaan rakkinna qabaa maaliif har'a dubbate. Gaafa Hacaaluun hin dubbanne. Gaafa Oromoon kumaatamaan ajjeefamu hin dubbanne har'a maaliif yeroo faannoo isa dhukkube. Kun isitti dhagaamuu qaba sillee. Ni xumura gizeen xumuree na gaafadhu faa. Min qabinka. Jiru isima tana bicha akkasitti bal'istee yaaduu qabda jechuu kiyya. Tamam taate. Siyaasaa keessatti amma fakkeenyaaf wanni isin amma qeeqaa jirtan
inni waa'ee kana barreessee gaafa aboon hidhamee kana barreessee jettan nama hidheessan bar deeggara jettanii barisi namuma Jawaar hidhe deeggara nama Jawaar barreeffamaan qeeqee arrabsaa jirtanii bara Jawaar ajjeesuudhaaf hidhaa keessa dararee Abiyyi bira dhaabbachaa jirtanii bara kanaa miti haatu Kun namni akka Jawaar miidiyaa irraa lallabaa ture du'a Jawaariin murteessaa ture bara warra hidhe soon taane warra amma ati irraa dubbachaa jirtu. Abiyyi amma taayee danda'a nama sirrii hordofu taayeen danda'a yoo Daawud Ibsaa hin ajjeefin Oromiyaan nagaan argattu jedhe moo hin jenne. Inni bar dubbiimtuu bilchiginnaatii bar bakka dirqama isaatii bakka isaa kennameefii bar achirra kabarreessaa ture isaa. Maarree gaafa ati Oromoon akkasii du'aa turte kasiin dubbatiin akka faannoodhaaf dubbatee jechuu bara. Munir dubbiin siin galle. Munir dubbiin siin galle yaa Munir nu dhaggeeffadhu dubbii waan akkasii galaa hin jiru tam. Inni durataan taayee Abiy Ahmedii bar. Jawaar kahide Abiy. Barreessi jeetti kanis Abiy. Mee qabsaa'ota keenya waa haa jennu yoo jarraa nuu kenname yeroo Oromiyaa hojii turtan keessatti Jawaar dhabuun rakkoon koo bareeda ture. Kabajaa hundi tuufsee gabbaasee bari waraana ajjabee baase yeroo sani murteessa Jawaar dhabuun bareeda yeroo sanitti dhufu. Mee yeroo takka yoo jarraa nuu kennatan dubbachuu dandeenya? Carraa okkee. Ani tumurre Ahmad ni dhaabamoo? Ayyee tumuradu. Kaanu kenname. Tumuruun beektu rakkoon dandeettii murtuu barati Muniir hin tumurtu ati. No Jamal Guddi dhaabbadhu yaada isiniif ta'uu miti fedhiin haasoo ani amma fakkeenyaaf namni fedhe yoo dhufee dubbate na biratti ani idoo keeriran kaayenne. Dubbadhee okay fitadhu Jamal Guddi si boodaan haasoo fitadhu. No fiti yaada kan kee fitadhu gabaabsi malee ati hin fittu beektan dheeressitaaf sin jee fitadhu. Nirmaadidha akka dubbachaa jira nuti waa'ee bilchiginnaa kan dubbachaa jiru waa'ee Oromummaa dubbachaa jira sitti kana nu beeka nuti bilchiginnaa bakka buunetti kan dubbachaa jiru gochinni kaleessa afarra gochaa jiru iyyuu wal bukkee dhaabnee ilaalaa jira nuti malee waa'ee bilchiginnaa waa'ee maalii miti waa'ee biyyi miti kan dubbachaa jiru ka Oromoof fayyadu dubbachaa irraa Muniir siin galle dubbiin. Wanni Oromoof fayyadu nagaya taayee nagaya labse. Abi bilchiginnaan akka rakkoo qabdu dhaaba isaa keeke maal batiin isaa. Muniir filis na dhaggeeffatu taayeen ijaa gadi ba'ee afaan isaa baneefi miti. Uummanni Oromoo. Waan kaleessaa yoo jenne waa hedduu haasa'uu dandeenya. Muniir dhaggeeffatu. Muniir taayeen nagaa labse. Aboon akkas godhe. Maqaa bareedaa kana isa sii baasee bara Habiibii Girrisaa nagaa labse taayeen isaa. Inni Girrisaa jee haanoo ka dirooniin sidhee sanis numa jira. Kadirooniin sidhaaf sidhee kakaleessa wayita dirooniin sidhaan siin qabsaa'in irra eessaa baya boleessa maal taate si lamaaf gowwoomsita. Dirooniin yeroo Kaleessaa dabre. Hacaaluu Hundeessaa du'e, Jawaar du'e, Baqqalaan du'e, Hamzaan Booranaa du'e. Dabre jechuu barbaade. Amma qoy gaafii tokkoon si gaafadhee xumura Ahmed Atumaa gaafii tokkoon si gaafadha. Namni dhiiga Oromoo tokkoffaa itti gaafatu taayyeedhamu Abiyyi siif atiif. Ani namni dhiiga Oromoo itti gaafatamu hunduu itti gaafatama. Tokkoffaa irratti sadarkaadhaan. Tokkoffaa irratti taayye. Tokkoffaa irratti taayye. Taayyeetuma xaqalaa ministeera muummee ministeeraati taayyeen. Namni ganda keessa deemee uummata lafarraa fixe taayyeedha. Haji Umariin fa'aa. Yoo lakkii dhiisa ajandaa san ka biyya hoogganaan eenyu. Hoggana dhiisnee. Abiyyee muummicha ministeeraatii miti fakkeenyaaf. Muniir siin galle dubbiin dhugaa rabbiin siin jedha dhiigallee dhangalaasee afaaniilleen uummata miidhe taayyeedha. Taayyeen gara kamittuu ajaja eenyu kanna taayyeedhamu Abiyyi. Waraanaaf. Waraanaaf ka kennu. xiqqoo si obsaa. Tumure bakka okay yaada keessanii dhaggeeffadhaa taa'ee. Okay, thank you galatoomi. Carraan kiyya dubbadhu Ahmed. Okay, galatooma. Ani yaada kiyya dubbadha. Taayyee danda'a yoo taate hadha wanni inni dubbate suni waan Oromootiif dubbate warri jedhullee dogongora. Ka innilleen ajjeefamuu qaba akkana maal jedhulleen dogongora. Maaliif yoo jette Oromoo yaadeeti miti ka dubbate Taayyeeni maafiyaadhaan lamaan wal fixaa jirtu, maafiyaa uummata keenya fixaa jirtu, bakka lama qoodamanii uummata keenya fixaa jiran. Maafiyaan tokkoffaadha hawaasa keenya fixaa jiru Shimallisi. Lammaffaani Abiyyi Ahmad.
Miti kabadha please. Miti kabadha. Gruupii kana lamaan kanaaf dubbate. Gaafa wanni inni dubbatee fi wanni inni araara kana mootummaa fashaleessa jedhee fi Oromoo yaadeeti miti. Namoonni gariin hadhaa taayee goota godhanii maxxanfatanii deeman. Namni waan darbe yaadanne namummaa hin qabu buleentiyya. Taayeen hadhaa gadi baheetiin miti kabadha ka please. Ka hadhaa gadi baheetiin Oromoof dubbate jettan kuni barnama gadi baheetiin hooggantoonni Oromoo marti haa ajjeefamtu jedhaa ture namtichi kun. So, amma barreeffama isaa yeeni Jawaarfaati cuukkoo nyaate giraazmaach Girrisaa jedheetiin hooggantoota arrabsaa ture. Abiyyi barreessee itti kenne Abiyyitu ergee ka jettan. Beekan Abiyyi jedhanii barreessee. Qabsaa'ummaa dhugamaan Oromoo yoo yaade. Godhee kaan godhee du'uu qabaa akkas godhuu qabaa nyaata yoo inni nyaata Abiyyi mataa isaatii jarra kana jedhan kun. Ahmad Jawaarfaa nyaati diddaasa Abiyyi naasa dhageesse Jamal nyaata diduu sirriin dogoggoraa jedha. Taayyeen ammoo micciirraa malee hin nyaannu jedhanii didan jedhu. Laale Ahmad dhiisi ka Jawaarfaa lafa kaayi itti dhiisi. Namtichi kun Oromummaadhaaf dubbatee quuqama Oromootiif dubbatee warri jettanii warri kaleessa wayitanii shanee arrabsu shanee jedhee waraana bilisummaa Oromoo saree godhee xiqqeessaa ture. Kan dubbatin hadha dhuftanii profaayilii kaatanii taayee dhugaa Oromoo dubbatee jettan. Gadduma tanaa bar not even a month ago tuulama keessatti ilmaan Salaalee dirooniin Abiyyi tumaa ture. Maaltu afaan isa cukkaale duuba? Maan dubbatin? Maan dubbatin? Hadha qabsaayaa keessan ta'eetiin waan araara kun fashalaa araara kana ka fashaleesse. Waraana bilbada eenyu Abiyyi mootummaa Abiyyiiti jedhee fi qabsaayaa isinii ta'e kaleessuma ita dirooniidhaan uummata sana akkasitti Abiyyi tuumu. Maaliif hin dubbatin uummata Oromoo sanii? Waay? Kijiba abba waan hin taane fakkeessina. Jarri lameenuu ka Abiyyillee ka hidheef Taayyeellee ka dubbatuufi guruupiidhaan wal dha'u tokkochiruu ilmaan Oromooti yaadeeti miti. Walaa Abiyyi, walaa Taayyee, walaa Shimallis. Martinuu warra tubboo uummata Oromooti godhatee uummata Oromoo nyaataa jiru, fixaa jiru. Clear. Nam tokko Oromoodhaa yaadeeti miti. Hadha as deebistanii Taayyeen waan bareeda dubbate. Hai. Saalfadhaa Oromoo xiqqoomasi bari sila arrabnummaan inni Oromoo mara arrabsayyuu ni gayaa silaa beektaa.